barbaada. Baga guyyaa har'aa argitan jechuun barbaada. Yeroo hundumaa gaafan tajaajilu akkas jechuun jaalladha. Maaliif baay'een guyyaa har'aa kana arguu hin dandeenye. Aniif isin garuu Waaqayyo umurii keenya irratti guyyaa har'aa nuu dabalee guyyaa har'aa akka arginu immoo carraa nuu laateera. Maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf Waaqayyo baay'isnee guddisnee galateeffannaa. Mee sagantaa keenya tun jalqabin kadhata gabaabaa tokkoon kadhadhaa. In kadhanna waliin. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Amen. Hallelujah. Hafuura Waaqayyo Waaqa jiraata. Amen. Hafuura dhugaa. Hafuura ulfinaa. Amen. Waaqayyo Abbaa. Hundumaa gochuudhaaf danda'a kan taate yaa Waaqayyo Gooftaa. Si galateeffannaa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Amen. Mina hundumtu amma yaada keessa jirru keessaa baana. Silas waaqeffachaa turreerraa Hafuurri Waaqayyo gidduu keenya tureeraa. Ammas barsiisuudhaan gaarii isa ta'e. Barsiisuutti beekamaa isa ta'e. Yoo an deeme isinii wayyaa isa isiniifan ergaa inni gaafa dhufe waan hundumaa isin barsiisa gara dhugaa hundumaa isin geessa jedhe Gooftaan Yesuus Kiristoos akkuma dubbate mee Hafuura Waaqayyoo gara jireenya keenyaatti afeeraa hin kadhannaa. Argamuu Waaqayyoo daddabalee gidduu keenyatti akka ta'u. Wanta sitti ta'u hundumtuu ulfina Waaqayyootiif akka ta'u. Hallelujah. Amen. Sila kadhatameera mana kadhata sila jalqabaa kaasnee kadhachaa turame irratti itti walii galaa. Yeroo kanas mee gabaabsee dhuman kadhadhaa. Garaa keenya guutuudhaan Waaqayyoon barbaaddanna. Kan isa barbaaddate immoo isa argata. Eenyullee kan dheebote jira yoo ta'e gara koo haa dhufu jedha. Isa kanammoo waa'ee Hafuura Qulqulluu dubbateedhame Wangeela Yohaannis irratti akkuma caafamee jiru. Waa'ee Hafuura Qulqulluu kan dheebote jira yoo ta'e gara koo haa dhufu. Burqaan yaa bishaanii garaasaa keessaa hin burqa akkuma jedhe Gooftaan Yesuus. Amma dheebuudhaan gara isaatti hin dhiyaanna. Hallelujah. Yaa Waaqayyo Gooftaa galanni ulfinni oqubaan si duwwaadhaaf haa ta'u. Ati duwwaan jajamii, ati duwwaan olol jedhii iddoo kanatti kan argamu, kan waaqeffamu, kan jajamu, kan olol jedhu si duwwaa haa ta'u. Amen. Nuyi aniif sabni kee kun gadi janna. Gadi janna si duratti. Gadi janna si duratti. Ati olol jedhi mul'adhu. Amen. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos isa ittiin natti tola jetteen amma sin kadhadha yaa Waaqayyo. Sabni kee gaaffii garaa fidee dhufeera. Si barbaadee dhufeera. Ba'aa fidee dhufeera. Hidhaa fidee dhufeera. Kana hundumaaf furmaati si biraa ta'a. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hidhaa garboota kee hiikuun, gaaffii garboota kee deebisuun, wanjoo saba kee irra jiru cabsuun, maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin eebuu saba keetii baasuun jaalala kee haa ta'u. Amen. Sagaleen kee humnaaf aboodhaan haa dubbatamu. Amen. Qilleensa kanarra kan munyuuqu lafa jala galaana keessa nama keessa waan adda addaatti kan fayyadamu ergaan hafuura ammeenyaa maqaa Yesuusiin kan hidhame haa ta'u. Amen. Humnaaf aboodhaan gidduu keenyatti mul'atu. Ulfina keetiin gidduu keenyatti mul'atu. Hallelujah. 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 Fayyuu kan qaban haa fayyan. Waaqayyo Gooftaa. Oh, hallelujah. Geeddaramuu kan qaban haa geeddaraman. Gaaffii kan qaban gaaffiin isaanii haa deebi'u. Hidhaan haa hiikamu. Hojiin kee haa hojjetamu. Dinqii kee hojjedhu gidduu keenyatti. Hallelujah Gooftaa. Elaba yaadona janama ga yaadona janamas. Amen. Hafuura ulfinaa deddeebi'i. Amen. Hallelujah. Anas garbittii keenya gargaari yaa Waaqe. Dubbachuun kan narra jiraatu akkan dubbadhuuf arraba koo ibidda keetiin tuqi. Waaqayyo Gooftaa sabni kun akka dhaga'uuf garaa saba kanaa ati bani. Amen. Galatoom ulfaadhu. Amen. Eebbifam maqaa Gooftaa Yesuusiin. Amen. Amen. Hallelujah.
ulfinni waaqa maccaatiif haa ta'u. Ameen. Waaqayyoon baay'isnee guddisnee hin galateeffannaa. Inni nu gargaare nu wajjin ta'ee ulfina haa fudhatu. Egaan barumsa akkuma warqoon sila yeroo sagantaa geggeessitu jette dubbattee turte namni baay'een illee lin'ee torban darbe tarii namni haaraan dhalixa yoo jiraattanii torban darbe jalqabame barumsi kuni inni har'aa immoo itti fufa jechuudha wal qabata jechuudha. Isa torbee har'aa hunduma isaa keessa deebi'ee dubbachuu hin danda'u. Haa ta'uyyuu malee garuu maal akka ta'e eessa akka kaane wal qabsiisuudhaaf nan dubbadha. Kutaan nuti keessaa ilaalaa jirru tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaasee hanga dhumaatti kan nuti ilaallu. Torban darbe 1 kaasee amma 3 ilaalle. Har'a immoo yoo Waaqayyo nu gargaare 4 kaasnee ilaalla jechuudha. Sa'aatii keenyaan deemna sa'aatiidhaan deemna gati ta'ee fi sa'aatiidhaan murtoofnas gati ta'ee fi hamman deemeen hin dhaabnaa jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12 inni torbanarraa ilaalle gaanii hafuurri qulqulluun eenyu isa jedhu eenyummaa hafuura qulqulluuti kan nuti walii wajjiniin ilaalle. Akkuma walii galaatti gaan mata duree guddaa barumsa kanaaf kenname jira. Mata dureen kutaadhuma boqonnaa 12 tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12 irra jiruuf kenname kuni tajaajila kennaa hafuuraaf tokkummaa bu'aa qaamaa isa jedhudha. Mata dureen guddaan jechuudha. Kana jalatti waan baay'ee ilaalla jedhee isinitti himeen ture. Torbanarraa kan nuti ilaalle kana jalatti mata duree guddaa kana jalatti kennaa hafuurri qulqulluun eenyu hojiinsaas maayini isa jedhu ture. Torbanarraa kan nu ilaalle hafuurri qulqulluun eenyu hojiinsaas maal fakkaata isa jedhudha kan nuti ilaalle. Hafuurri qulqulluun Waaqayyo akka ta'e waaqa akka ta'e Waaqayyo Abbaa Waaqayyo Ilmaa Waaqayyo hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko aangoodhaanis humnaan waan hundumaatiin hojiidhaan waan hundumaatiin tokko akka ta'e ilaallee turre jechuudha. Waaqayyo Abbaan Waaqayyo Ilmi Waaqayyo hafuura qulqulluun aangoodhaan humnaan hojiidhaan waan hundumaatiin tokko akka ta'e ilaalle waaqa jenneeti kan nuti ilaalle jechuudha. Malee hafuuruma miti. Qilleensuma wayii jijjigsee humnuma wayii jijjigsee deemu tokko miti. Gubaa'ee keessaa humnuma nama kukuffisee deemu tokko miti jenneeti kan nuti ilaalle. Maanni hojiinsaa isa jedhugaan hojii adda addaa akka qabu qabxii adda addaa garaagaraa ilaallee ragaan qabxii gara ja'aati kan nuti ilaalle kana jalatti hojii hafuura qulqulluu deebi'ee immoo hafuurri qulqulluun eenyu isa jedhu qabxii 5 tokko ilaalle uumaa akka ta'e iddoo hundumaatti akka inni argamu waan hundumaa akka inni beeku hundumaa akka danda'u kana ilaalle eenyummaasaa hojiinsaa immoo maal isa jedhu waa'ee Kiristoos Yesuus dhugaa ba'aa jenneerra waa'ee cubbuu biyya lafaa hin ceephaa jenneerra hafuurri qulqulluun dadhabbii keenyatti nu gargaara nu jajjabeessaa nu barsiisaa gara dhugaa hundumaatti nu geessaa isa jedhu ilaalle jechuudha. Keessumaa tatamsaasa wangeelaa keessatti mootummaa Waaqayyoo bal'isuu keessatti humna akka inni nuu kennu ilaalle jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Har'a immoo mata duree kana jalatti mata duree isa guddaa jalatti mata dureen xiqqaan nuti ilaallu kennaa hafuura qulqulluu yookiin kennaa ayyaanaa የጸጋ ስጦታዎች isa jedhu afaan Amaariffaatiin jechuudha. Kanaaf kennaa hafuuraa isa jedhu kana ilaalla jechuudha. Jalqabaa kanarratti kan nuti ilaallu boqonnaa 12 keessuma jirra gaammayyuu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 4 hamma 6tti isa jiru ilaalla. Har'a kunooti gaa jaarsi koona bira jiru Kan isturiira. tuqettayye ana bukkakistintenyole Tiksi baay'ee dubbisna gatii ta'ee fi innis na gargaara jechuudha.
walumaan qabnee tajaajilla jechuudha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Afurii kaasee amma ja'aatti boqonnaa 12 afurii kaasee amma ja'aatti isa jiru nu dubbisa jechuudha. In dhaggeeffanna wangeelaa ergaa Phaawulos Qulqulluu tokkoffaa Qorontos 12 afurii amma ja'aatti nu dubbisa. Tole egaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisaa. Kennaan hafuuraa gosa garagaraatu jira. Hafuurichi garuu tokkichuma. Ergaa garagaraatu jira. Gooftaan ergamaniif garuu tokkichuma. Hojii garagaraatu jira. Waaqayyoon hojii hundumaa adduma addaan yaada namaa keessa kaa'u garuu tokkicha. Ameen. Baay'ee namatti tola. Kutaan kun akkaataan itti ibse. Baay'ee akka gaariitti lafa kaa'ee jira. Maanni gaanii hafuurri qulqulluun tokko kennaa kana kan kennu hafuura gooftaa waaqayyo iddoo kanatti sadanuu waaqa tokkoon kaa'ee jira jechuudha. Akkuma ingidaan amma dubbise kennaa garagaraa kennaan suni garagaraadha. Kutaa amma nuu dubbisame keessaa kennaa garagaraatu jira. Hafuurichi garuu tokko jedha. Kennaa garagaraa qaama sanaaf qaama isa jedhu yoo waaqayyo 12 kaasne in ilaalla jechuudha. Lakkoofsa 12 kaasne in ilaalla. Waa'ee qaamaa qaamni sun eenyu mataan qaama sanaa eenyu isa jedhu hundumaan ilaalla. Har'a garuu akkasumattiin waldaa kiristiyaanaatiif kennaa garagaraatu amantootaaf duuka buutuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif kennaa garagaraa hafuurri tokko ta'e kun akka kennu dubbata jechuudha. Deebi'ee immoo tajaajilli garagara jedha. Tajaajilli garagara jedha. Isa kana kan kenne gooftaadha jedha. Gooftaa isa kam? Gooftaa tokkicha. Deebi'ee immoo hojiin garagaratu jira. Hojii garagaraa, tajaajila garagaraa, kennaa garagaraa. Waa sadii ibsee jira iddoo kanatti. Kanaaf eenyutu kenneedha? Gooftaa isa tokko ta'e sanatu kennee jedha. Hojiin garagaraa, tajaajilli garagaraa, tajaajila garagaraa jira. Qaamni kuni bu'aan qaamaa kun tajaajila garagaraa, bu'aan qaamaa tajaajila garagaraa akka kennu Kiristoos Yesuusitti warri amanan duuka buutuu gooftaa Yesuus Kiristoos kan ta'an tajaajila garagaraa kennameefii jira. Kennaa garagaraa kennameefii jira. Hojii garagaraa. Isa kana immoo walumaa galatti kan kennu hafuurichi gooftaa waaqayyoodha. Sadan waaqa tokko as keessatti illee ibsee jira jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maanni yeroo baay'ee gaanii kennichis abbaan kennichaas inni kennicha kennis abbaan kennichaas tokko jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kennaan garagaraa haa ta'u malee hojiin garagaraa ta'u malee gosi hojichaa garagaraa ta'u malee inni kenne abbaan kennichaa tokko jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yeroo baay'ee hubannaa isa kanaatu hin jiru jechuudha. Mee lakkoofsa 11 irras dhandhee dubbisname gidanuu dubbis. Lakkoofsa 11 12 tokkoffaa Qorontos 12 lakkoofsa 11. Hafuurri innumti tokkichi suni hojii kana hundumaa hojjetamuudhaan hin ga'a. Inni akka jaalala isaatti tokkoon namaaf kennaa addaa hin hira. Ameen. Ela ammas akkasuma ilaala. Hafuurichi tokko garuu kennaa adda addaa qaama sanaaf hin hira jechuudha. Kennaa adda addaa. Waldaa kiristiyaanaa keessa kennaa adda addaatu jira jechuudha. Kennaa adda addaa. Garuu hafuurichi tokkuma. Gooftaan kennaa kana kennu tokkuma. Tokkuma isa jedhu kana beekaan irra deddeebi'ee jechaa jira. Gara booddee waan irra taasa'uu barbaada gatii ta'eef. Maanni burqaan isaa tokkuma jechuudha. Hafuuricha kan kennu, kennicha kan kennu, tajaajilicha kan kennu, hojicha kan kennu tokkuma. Gooftaa isa tokko ta'e sana isumadha jechuudha. Burqaan isaa tokkuma jechuudha. Akkuma kana gaanii maaliif yoo ilaaltani gaanii gargar baateetu jira. Wal dhiibuutu jira. Walirratti ka'uu jira. Inni tokko isa tokko. Inni tokko tajaajila isa tokko tuffachuu. Inni tokko ayyaana isa tokko fudhachuu dadhabu.
walii simachuu dadhabu ayyaana walii simachuutu dadhabuutu jira yeroo baay'ee. Eessaba egaa kun eessaba akkuma Phaawulos jalqaba torbanarraa dubbadheeran akeekumanni ergaa kana barreesseef dubbadheen ture. Gargar baatee guddaatu isaan gidduutti ture waldaa Qorontos keessatti. Inni kaan kan Aphiloos jedha, inni kaan kan Keefaate, inni kaan kan Phaawulos, inni kaan kan Yesuusedha. Yesuusin iddoo eeyutu gargar kukkuteedha baqa. Eenyutu adda adda baase anatu sinii fannifamee jira dubbat yeroo baay'ee isa kanatu jira. Burqichi tokko akka ta'e daganna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin kana dagachuun nurraa haa fagaatu. Burqaan nu irraa dhunne burqaan hojiin kun nu kenname ga'een hojii kanaa nu kenname qaama kanaaf ga'een kenname tokko yeroo baay'ee wal dhiibuu jira wal dhaga'uu diduutu jira wal simachuu dadhabuutu jira. Inni tokko ayyaana isa tokko iseen tokko kan isee tokko wal simachuu dadhabuutu jira. Maal wal dhaarurraa kan kaane har'a gaa maqaa gooftaa Yesuusin Waaqayyo gara hubannaatti nu adeebisu. Lafa burqaasaa wal dhaaluu keenya takkas nu godha jedhee tayyaadha. Burqaan kennaa sanaa eessaa akka dhufe tokkuma. Inni sunis, inni kunis, inni achis, inni asis hundumtuu gooftaa tokko biraa nuuf kenname. Burqaan isaa tokko jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Inni kun nu gallaan baay'ee nama rakkisu. Wal simachuun nama rakkisu. Wal fudhachuun nama rakkisu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Baay'ee rakkisaadha. Baay'ee rakkisaadha. Dhugumaan isiniin jedha. Kanaaf mee tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 7 ingidaan nu dubbistaa. Nan dubbisaa karaan kennaan hafuuraa adduma addaan nama keessaa mul'atu hundumaaf bu'aa akka ta'uuf kenname. Karaan kennaan hafuuraa adduma addaan nama keessaa mul'atu hundumaaf bu'aa akka ta'uuf kenname. Hundumaaf bu'aa akka ta'uuf kenname jedha. Hundumaaf karaan isaa adda adda ta'u kennicha adda adda ta'u malee hundumaaf bu'aa akka ta'uuf kenname jedha. Isa tokko achi dhiibamee tokko as dhiibamee tokko fudhatamee tokko fudhachuu dhiisuu dadhaban miti. Hundumaaf bu'aa tokkoof kenname. Bu'aa waldaa kiristaanaatiif kenname. Nama dhuunfaatiif miti kan kenname. Nama dhuunfaaf miti. Kennaan kun yeroo baay'ee hubannaa kana qabaachuutu nurra jiraata. Namooti baay'een hubannaa kana dhabuurraa kan ka'e kan dhuunfaa isaanii kennaan ayyaanaa kun kennaan Hafuura Qulqulluu kun kan mataa isaanii kan dhuunfaa isaanii kan itti galii argatan kan ittiin beekaman kan ittiin waan baay'ee dhagaa waan baay'ee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin Waaqayyo isa kana nurraa haa fageessu. Inni amma boqonnaa lakkoofsa 7 irratti nu dubbifame bu'aadhuma qaama sanaatiif akka kenname waliif akka ta'e dubbata kan nama dhuunfaa miti. Ingiliffisa for the common good. For the common good. Tokkummaadhaaf waliif jechuudha. Malee kan nama dhuunfaa miti. Al tokko kennaa kana kanuma dhuunfaa keenyaa godhachuu barbaanna. Kan ittiin boonnu, kan ittiin of agarsiisnu, kan ittiin maqaa of dhoofsisnu. Era maqaa gooftaa Yesuusii Waaqayyo kana nurraa haa fageessu. Amen. Kan qaamichaati kennaan kun kan nama dhuunfaa miti. Nama dhuunfaadhaan miti kan inni kenname. Maaliif kenname yoo jettan waa'ee qaamaa sana in ilaalla 12 irratti yeroo ilaallu akka gaariitti ilaalla. Waa'ee qaama bu'aa qaama tokkorra jiru akkas jechuudha. Nuyi bu'aa qaama Kiristoos mataa waldaa kiristaanaa Kiristoos Yesuus galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haaleluyyaa isa lubbuusaa dabarsee kenneef bu'aa sanaafitu kenne jechuudha. Kennaa kan Efesoon 4 nu dubbisme maaliif akka ta'e bu'aa maaliitiif akka ta'e kennaan kun
Maaliif akka kenname dubbata. Efesoon 4:4. Akkuma abdii waamichaa inni isinitti waamamtan tokkicha ta'ee dhagni tokko afurris tokko. Dhagni tokko afurris tokko. Ilaala. Dhagni tokko afurris tokko. Tokkoffaa Qorontos 14:26. Egaa yaa obboloota koo yeroo walitti qabamtan isin keessaa tokko faarfannaa, tokko barsiisa, tokko mul'ata qaba. Inni tokko waan afaan hin beekamneen dubbatu, inni kaanis hiika waan dubbatame sana qaba. Wanti isaan qaban kun hundinuu waldaa kiristaanaa cimsuudhaaf haa ta'an. Ameen. Kanaaf ila wanti kennaan kun kennameef namni ittiin haa beekamuuf, maqaa ittiin haa waamamuuf, kanaaf miti. Bu'aa galii ittiin haa argatuuf kanaaf miti. Kennaan kun kenname inni kaan faarsaa qaba, inni kaan raajii qaba, inni kaan afaan haaraa, inni kaan immoo afaan haaraa isa dubbatame kun hundumtuu kan inni kenname maaliif waldaa kiristaanaa cimsuudhaafidha. Cimsee dhaabuudhaaf. Haaleluyyaa. Tokkummaa waldaa kiristaanaa, tokkummaa qaamaa sana cimsee dhaabuudhaaf. Kanaaf kenname. Bu'aa nama dhuunfaatiif hin kennamne. Bu'aa nama dhuunfaatiif hin kennamne. Waldaan kiristaanaa akka ittiin cimtee dhaabbattu, akka ittiin ijaaramtuuf, bu'aan qaamaa kun akka ittiin ijaaramuuf, akka ittiin guddatuuf isa kanaaf jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isa kanaaf. Namni tokko kan ittiin waamamee itti bu'aa argatu miti. Isa kana kan yoo dhandhee ilaalle waan isin dhibu nu dubbistaa hojii ergamootaa boqonnaa 8 4-21 baay'ataa nu jalqabdee dhattee 19 immoo nu dubbista jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 4-21. Amantootni warri bittimmaa'anii biyya keessa naanna'anii dubbicha hin lallaban. Filiphoosi garri gartootaa keessaa tokko mandara Samaariyaa tokkotti gadi bu'ee namoota mandarichaa Kiristoosiin lallabee. Tuuti jaraas gurra qeensanii dubbii Filiphoos dubbate dhaggeeffatan. Milikkiti inni hojjetus hin argan. Hafuurota maan sagalee guddaadhaan caraanii namoota baay'ee keessaa ba'an. Namootni baay'een dhagna isaanii gar tokko kan du'e warra hokkolanis hin fayyifaman. Kanattis warri mandara sanaa guddaa hin gammadan. Mandara sanaa namichi Simoon jedhamu qoricha namatti gochuu isaatiin namoota Samaariyaa dinqisiisee nama guddaa kan ofiin jedhe tokko jira ture. Namootni mandara sana hundumaa xixinnayyoo hamma gurguddootaatti dubbiinsaa dhugaadha jedhanii fudhatani. Namichi kuni humna Waaqayyoo isa guddaa jedhamee waamamu of keessaa qaba jedhan. Isaanii Simoon kuni yeroo dheeraadhaa jalqabee qoricha namatti gochuu isaatiin waan isaan dinqisiifachiiseef isa duukaa rarra'aa turan. Amma garuu namoonni kuni Filiphoos waa'ee mootummaa Waaqayyootiif waa'ee maqaa Yesuus Kiristoos misiraachoo yommuu isaanitti lallabee amananii dhiirotnis dubartoonnis hin cuubaman. Simoonii ofii isaatii iyyuu amanee erga cuubame milikkitaaf dinqii gurguddaa Waaqayyoo harka Filiphoosiin hojjetu arginaan dinqifatee Filiphoosiin biraa adeemuu jibbe. Yommus ergamoonni Yerusaalem jiranii warra Samaariyaa dubbii Waaqayyoo fudhachuu isaanii dhaga'anii Phexrosiif Yohannisiin erganiif. Isaan Samaariyaa gadi bu'anii hafuura qulqulluu akka argatanii fi amantootaaf kadhatan. Maqaa Gooftaa Yesuus duwwaatti cuumanii turan malee hafuura qulqulluudhaan isaan keessaa nama tokko irratti illee hin buune. Ergamoonni harka isaanii isaanirra kaa'an, isaan immoo hafuura qulqulluu argatan. Simoon yommus harka ergamootaa namarra kaa'amuudhaan hafuurichi akka kennamu arginaan horii ergamootaaf fidee harka koo kanan irra kaa'u hundinuu hafuura qulqulluu haa argatuuf humna akkasii anaafis immoo kennaa jedhe. Phexros garuu deebisee fi kennaan Waaqayyoo horiidhaan hin bitama jettee waan yaaddee fi horiin keessi wajjin haa badu. Yaanni garaa kee Waaqa irratti qajeelaa waan hin ta'inii fi ati dubbii kana keessaa hin qabdu. Qoodas hin qabdu. Galatoom.
Baay'ee nama dhibala. Kutaan kun baay'ee bal'aadha. Filiphos utuu wangeela lallabu waa'ee Kiristoos Yesuus utuu namatti himu namooti hedduun hin amanu turan. Namooti hedduun namichi Simoon jedhamu qoricha namatti godhu achitti beekame akka waaqaatti beekame ture iddoo sanatti. Garuu innis hin amaneedha. Gara dhumaatti gara dudduubaatti dhattanii ilaaltan hin amaneedha. Ha amanu iyyuu malee hin amane jaruma wajjin hin amane ha amanu iyyuu malee gaafa Phexrosiif Yohaannis dabalamanii ergamaniif namooti amanuu isaanii dhaga'anii wangeelaawiidha Filiphos kuni wangeelaawiin dhaqeetu wangeela labsaa isa booddee ergamooti immoo booddeedhaan dhufanii akka namni dabalame dhaga'anii dhufan. Gaafa isaan dhufanii namooti harka Hafuura Qulqulluu akka isaanii guutamne baranii harka isaanii irra ka'anii gaafa kadhatan isaan immoo Hafuura Qulqulluudhaan guutaman. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Har'allee maqaa Gooftaa Yesuusiin guutamuun nuuf haa ta'u. Haleluuyaa. Isa booddee namichi kun egaan birrii bare gatii ta'eef birriidhaan hojjechaa ture gatii ta'eef qoricha namatti gochuu sana beekamaa ture iddoo sanatti. Gaafa isaan harkarra ka'anii Hafuura Qulqulluudhaan namooti guutamuu argu akkana jedhe birrii dhaqee fiigee fidee ergamootaaf maaloonis naman harkarra kaa'ee kadhadhe namni hundumtuu Hafuura Qulqulluu akka guutamuu fi natti gurguraa jedhe. Waaqayyo nu haa gargaaru. Arras namooti kana yaadan jiru. Nagadaaf godhachuu kan barbaadan, hojii qaalluu gochuu, hojii xinqolaa gochuu kan barbaadan maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo gara dhugaatti isaan haa deebisu. Hafuura Waaqayyo hojii Hafuura Qulqulluu akka xinqolaa, akka hojii hafuura hamaa, akka mana qaalluu gochuu kan barbaadan jiru. Inkamittiin argachuu kan barbaadan jiru. Achumaan namicha kana Amaariffa isaa odattanii dubbistan akka hin jedhaayyuutiin. Aaboo kanadha. Aaboo kana naa kennaa jedhe. Aaboon harkarra kaa'ee namni yeroon karaa Hafuura Qulqulluu guutamu. Isa kana birriidhaan hin bitamu. Haleluuyaa. Akkasumatti nuu kenne Gooftaan maqaan isaa ulfaatu. Haleluuyaa. Maqaan isaa ulfaatu. Har'as nagadaaf oolchuu kan barbaadan baay'eetu jira. Kadhatanii kadhata gurguruu kan barbaadan jiru. Dhukkubsataadhaaf kadhatanii ergaa dubbatanii waan baay'ee kennaa kana gurguruu warri barbaadan jiru. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo gara qalbiitti isaan adeebisu. Waaqayyo ulfina fudhatu. Garuu kanaaf miti ittiin beekamuudhaaf, ittiin aaboo argachuudhaaf, ittiin maqaa argachuudhaaf otoo hin ta'in waldaan kiristaanaa ittiin cimtee haa dhaabbattuuf kennaan kun akeekisaa kan inni kenneef. Namooti baay'een akeekasa kanaa dogoggoru jechuudha. Har'agaan waldaa kiristaanaa keessatti isa kana iddoo adda addaattiin calaqqisa. Bara kana keessa wanti calaqqisu waan baay'eetu jira. Waan baay'ee galii ittiin argachuudhaaf waan baay'eetu jira gaan. Isa kanarraan turu gaanan darbaa mee kallattiidhumaan gaanii yeroo waa'ee kennaa kaasnu gaani. Yeroo waa'ee kennaa hafuuraa kana kaasnu gaani isa kana beekuun nurra jiraata jechuudha. Beekuu maaliif kennaa kana dheebonnee kadhannaa Waaqayyo akka inni nuu kennu maaliif kadhannaa mootiivii keenya Waaqayyo hin arga. Fedhii keenya kaka'umsa keenya maaliif akka ta'e Waaqayyo hin arga. Waaqayyo hin beeka. Dhugumanis ni jedha Waaqayyo garaa keenya nuuf qulleessu. Maaliif barbaanna laata har'a kennaa kan ittiin mul'achuudhaaf, ittiin beekamtee argachuudhaaf, ittiin asii barbaadamuudhaaf. Kanaaf miti akeekisa isa kana beekneetu gaanii amma gara kennoolii kanaatti tokko tokkoon illinna jechuudha. Boqonnaa 12 kennaa hafuuraa kana boqonnaa 12 lakkoofsa 7 kaasee 8 kaasnee in ilaalla. 8 kaasnee amma 11tti darbinee dubbisna gatii ta'ee fi isin akkasitti qabattu gaa. Inni jalqabaa 8 irra jiru nu dubbis tokkoffaa Qorontos 12:8. Isa tokkoo fi garraa kee waliin qabsiisa. Wal qabsiisii dubbis 7 kaasa. Karaan kennaan hafuuraa adduma addaan nama keessaa mul'atu hundumaaf bu'aa akka ta'uuf kennamee jira. Isa tokkoo fi ogummaadhaan dubbachuutu hafuuraan kennameef. Isa tokkoo fi ogummaadhaan dubbachuutu hafuuraan kennameef.
isa kaaniif immoo beekumsa barsiisuutu hafuuruma sanaan kennameef. Itti deebinee dubbisnaa amma isa jalqabaa makanan barbaade gatii ta'e inni jalqabaa kennaa ogumaa isa jedhu ilaallachuudha. Kennaa oguma dubbachuu, kennaa oguma dubbachuu. Hafuurichi tokkumaa isatu isaan keessa kaa'ee ofii isaanii miti hafuurichumatu kennaa godhee nu keessa kaa'ee isa kana immoo kennaa kana garagara godhee kenne. Kennoolii kana keessa inni jalqabaa manni oguma dubbachuu. Akkuma amma nu dubbifame gaanii ogumminni kuni oguma biyya lafaa miti. Oguma biyya lafaa keessa argannu miti. Oguma mana barumsaa dhannee argannu miti. Oguma kooleejii dhannee argannu miti. Kooleejii dhannee mana barumsaa dhannee biyya lafaa keessaa ogummi jira. Inni kun oguma isa kanatti adda jechuudha. Ogumminni kun Hafuura Qulqulluu biraa kan kennamudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kennaa Hafuura Qulqulluu biraa ta'edha jechuudha. Ogumminni kun maal godha yoo jenne kan oguma olii kenname, oguma Hafuura Qulqulluu biraa kenname. Inni barumsaan argannu jira dheeraa. Oguma namni oguma adda addaatiin graduate gochuu danda'a. Ogummaa adda addaa yuunivarsiitii adda addaadhaa baratee graduate gochuu danda'a, argachuu danda'a, namarraa baruu danda'a. Utuma mana barumsaan naqin akkasumatti shaakalaan oguma garagaraa, oguma hojii garagaraa baruu danda'a. Inni kun garuu Waaqayyo Gooftaa biraa duwwaa namaa kennama. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Oguma Hafuura Qulqulluu biraa argannuudha. Mee tokkoffaan Yaaqoob 1:5 nu dubbista. Yaaqoob 1:5 hin qabattu warri barreeffachaa jiraattan fakkeenya 2:2-6. Irraan deebi'aa Yaaqoob 1:5 fakkeenya 2:2-6. Yaaqoob 1:5 jiru nan dubbisa. Isin keessaa nama tokkotti ogummaan yoo hir'ate Waaqayyo sana hundumaaf harka guutee fuula ifaadhaan kennu haa kadhatu. Innis hin kennaaf. Ameen. Maali garra deebi'ime. Baay'ee namatti tolameedha. Isin keessaa nama tokkotti ogummaan yoo hir'ate Waaqayyo sana hundumaaf harka guutee fuula ifaadhaan kennu haa kadhatu. Innis hin kennaaf. Ameen. Isin keessaa eenyutti ogummaa yoo hir'ate isa ogummaa kana kennuu danda'u haa kadhatu. Innis hin kennaaf jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo biraa namaa kennama jechuudha laa. Oguma isa Waaqayyo biraa ta'e. Oguma addaa jechuudha. Har'a Waaqayyo maqaa Gooftaa Yesuusiin hafuura ogumaa nutti haguutu. Hafuura ogumaa nutti haguutu daddabalee maqaa Gooftaa Yesuusiin. Akkasigaan maaliif kennama fakkeenya 2 nu baasteetta? Fakkeenya 2:6 nu dubbista. Ogummi inni kun maaliif kennama yoo jettanii hojii addaa hojjeta. Hojii addaa. Deebi'ee immoo rakkoo addaa hiika. Ogummi inni kun rakkoo addaa hiika. Fakkeenya 2:6. Nan dubbisa fakkeenya 2 kaasee. Gurra kee gara ogummaatti qabdee yaada kee gara hubatnaatti yoo deebifte beekumis gad fagootti yoo iyyatte hubannaa argachuudhaaf guddiftee yoo iyyite akka nama meetii barbaaduuti akka nama qabeenya dhokfamee jiru qoratuutis. Ishee yoo barbaadde ati yommus Waaqayyoon sodaachuu hin barta. Waan ittiin ishee beektu sin argatta. Ogummaa Waaqayyotu kenna. Beekumsii fi hubannaan dubbii afaansaa keessaa ba'uuni hin argamu. Ameen. Waaqayyo si eebbis. Ogummaa eeyuutu kennadha Waaqayyotu kennadha. Isee akka warqee akka meetiitti barbaaddadha. Gaafa isa argattu Waaqayyoon beekuun siif ta'a jedha. Kutaa kana keessatti baay'ee namatti tola. Ogummaa Waaqayyo biraa nuuf kenname. Ogummaa kana Waaqayyo namaa kennaa. Waaqayyo biraa argama. Inni kun Waaqayyoon akka beeknu nu godha jechuudha. Waaqayyoon beekneef maaliif beektus sammuu xinnoo kanaan
waaqayyo waaqaaf lafa diriirse samiin teessoosaa lafti ejjennaa kan ta'e waaqayyo guddaadha. Sammuu xinnoo kanaan beekuu hin dandeenyu. Ogummaa kanatti akka waaqayyoon beennu nu godha jechuudha. Eessa arganna immoo jalqabni ogummaa waaqayyoon sodaachuudha jedha. Waaqayyoon sodaachuurraan immoo ogummaa kana hin arganna jechuudha. Waaqayyo biraa ogummaa ta'eedha jechuudha. Rakkoo addaa hiika. Kan nama dhibu baay'ee seenaa namatti tolu macaafa qulqulluu keessaa in argattu mootota isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 amma 28tti dubbifadhaasin. 3:16 amma 28tti mootota tokkoffaa 3:16 amma 18tti kan nama dhibu iddoo kanatti yoo dhaqxan immoo dubbisattan in argattu mootota isuma duraa 3:10 amma 12tti immoo isa 3 kaasee boqonnaa 3 irraa maal argattu yoo jettani Salamoon ilma Daawit saba Israa'el geggeessuudhaaf waaqayyo maal si godhu jennaan qabeenyan gaafanne ogumaaf hubannaa naa kennu jedheen. Hubannaadhaaf ogummaa naa kennu jedheen. Kan isin dhibu immoo yoo dhaqxanii tokkoffaa mootota tokkoffaa 5:12 irratti dhaqxanii dubbistanii waaqayyo Salamoon akkuma inni kadhatetti ogummaa kenneef jedha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akkuma inni kadhatetti Salamooniif ogummaa kenneefedha. Ogummi kun egaan akkaataa inni itti bulchuudhaaf waldaa kiristaanaa bulchuudhaaf geggeessuudhaaf tajaajiluudhaaf ogummaan kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kennaan ogummaa kun kan nama dhibu dubartoota ejjitoota lamatu walitti gala ture. Kutaa sana dhaqxanii yoo dubbifattan in dubbifattu booddee bal'aa gatii ta'eef yeroo keenya wajjin deemuudhaaf. Isaan kun lamaan iseen tokko deesse guyyaa sadaffaatti iseen tokko immoo deesse. Iseen tokko mucaaseerraa irribi dagee irra ciistee ajjeeste. Gaafa kana dhaqxee iseen sun haati mucaasee fayyaa irribaan fudhatamtee jirti. Mucaasee fuutee dhaqxee of jala keesse. Isa du'aa dhaqxee immoo kan isee fayyaa jala keesse jechuudha. Isa booddee gaafa bari'u Salamoon bira deeman. Salamoon biratti wal kasasanii gaafa deemanii kan kootii namni mucaasaa wallaalu macheem haxinnaattu iyyuu malee dhalattuu iyyuu hataatu malee mucaasaa namni wallaalu. Kanaaf maraatuutu mucaa namaa kan kooti jettii jedhama abbaabaliin tokko jechi tokkodha. Kanaaf malee namni mucaasaa wallaalu iseen sun inni qallamaa isaanii firdiidhaaf gaafa Salamoon bira dhaqanii Salamoonitti gaafa himanii akkas jedheen iseen kunis kan kooti jetti. Isee kanatu irra ciisee ajjeese malee ana mite ituma akkasitiin wal falmanii Salamooniif ogummi tokko dhufeef warra hojjettoota isaatiin billaa fidaa jedheetu isa booddee amma gaanii mucaa kana isin lamaaniifini gargar baasaa. Iseen sun siluma kan kootetteetti iseen sun immoo haadhuma silumayyuu. Isa booddee gargar baaseen tokko sinii kennannaan iseen dhuguma mucaasee ta'ee gargar muriniiti in ajjeesiniiti iseedhumaaf kenni. Iseedhumaaf fayyaasaa kenniif jennaan iseen sun immoo gargar muriiti iseen mucaan jalaa du'e. Iseen mucaasee irra ciistee ajjeeste anis hin qabaatin atis hin qabaatiniidha. Gargar muriitii nuu kenni. Muramuunsaa carraan mucaasa namaa loodha jechuudha. Muramnaan duudha. Bakka aduudha gaa. Isa booddee gaafa seen akkas jettu mucaan kan isee kanaati. Isee hin muramin haa taa'u mucaan gargar hin baqassin mucaan haa taa'u fayyaansaa ta'u jette haadha gatii ta'eef iseen haadha mucaatii kennaafi. Oguma addaa jechuudha. Kanaaf waaqayyo har'as waldaa kiristaanaatiif amantootaaf oguma kana kennaa ogumaa kana akka nuyi qabaannu barbaada. Waldaa kiristaanaa geggeessuudhaaf waldaa kiristaanaa keessatti illee rakkoo garagaraa mudataniif waan baay'eetu guyyaa guyyaatti nu mudata.
akka dhuunfaatti, akka waldaatti, akka waliigalaatti, akka biyyaatti rakkoo kanaaf furmaata ta'a jechuudha. Ogummi inni kam? Ogummi inni waaqa biraa namaaf kennamu. Inni kennaa Hafuura Qulqulluu ta'ee isa kana dubbii hiika jechuudha. Rakkoo hiika jechuudha. Namoota kennaa ogumaa qabanii tarii isinis of keessatti beektu ta'a. Namoota keessattis beektu ta'a. Waanuma hiikamuu hin dandeenye tokko haasaama gabaabaadhaan nama hiiku argitanii beektanii? Waanuma xinnoo jedhee namni hiikuu dadhabee maal jedhee dhufeedhuma namni tokko yookiin obboleettiin tokko obboleessi tokko waanuma xinnoo inni jedheen dubbiin hiikama. Namooti akkasii kennaa oguma dubbachuu qabu jechuudha. Tarii ofirratti habeennu ofirratti beekuu hadhiisnu kennaa kan har'aa kaanee of keessa barbaada. Injiru taanaan immoo hin kadhanna maqaa gooftaa Yesuusiin sila Yaaqoob irraa haa kadhatu isa ogummaa kennuu danda'u Waaqayyoon haa kadhatu innis hin kennaaf jedha. Innis nuu kenna haleluuyaa galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Of keessa barbaannamee kennaa kan furmaata ta'a. Mana keenya keessatti illee maatii gidduutti illee waldaa kiristaanaatti ollaa gidduutti illee furmaata ta'a jechuudha. Namni kennaa ogumaa qabu dubbii furmaata rakkoodhaaf furmaata laata jechuudha. Inni lammaffaan kennaa beekumaa. Kennaa beekumaa. Tokkoffaa Qorontos 12:8 irra jira. Kennaa oguma dubbachuu, beekuma dubbachuu. Kennaa oguma dubbachuu, kennaa beekuma dubbachuu. No dubbistaan. Itti dabaltanii ammasii suma silaa qabachuu dandeessu fakkeenya lama amma ja'aatti. Waa'ee ogumaas, waa'ee beekumaas hin dubbata gatii ta'e. Beekuma. Isa tokkoof ogummaadhaan dubbachuutu hafuuraan kennameef, isa kaaniif immoo beekumsa barsiisuutu hafuuruma sanaan kennameef. Beekumsa barsiisuutu hafuuruma sanaan kenname. Hafuura isa kam? Hafuuruma san sila siniin jedha. Isa tokko ta'e. Isa gargar baateen gidduun jirre. Isa garagarummaan gidduun jirre. Burqaan isaa tokko isa ta'e galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Beekumsi kunis akkuma sila siniin jedhee mana barumsaa dhandhee isa argannu mini addunyaarraa isa argannu biyya lafaarraa isa argannu miti namarraa isa argannu mini Waaqayyo biraa kan namaaf kennamuudha. Kennaan beekumsaa kunis kennaan beekumsa dubbachuu, kennaan oguma dubbachuu Waaqayyo biraatu namaa kennama. Kennaa hafuuraati jechuudha. Kennaa beekumsa hafuuraa. Beekumsa hafuuraa. Beekumsa biyya lafaa ta'uun ta'in beekumsa hafuuraati. Inni kun galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Beekumsi hafuuraa kun egaan waan baay'eedhaaf nu gargaara jechuudha. Waan baay'eedhaaf gargaara. Hafuurri Qulqulluun nama keessa yaada information isa jedhamu yaada kaa'a jechuudha. Inni ogumaa kunis inni beekumaa kunis Waaqayyo akka nuyi beennu nu godha jechuudha. Waan dhokataa ta'e tokko, waan namni bira ga'uu hin dandeenye tokko akka namni beeku godha jechuudha. Maaliif kun divaayiniidha jechuudha. Divaayiniidha jechuudha. Hafuura isa waaqarraati jechuudha. Kan Waaqayyo biraa namaaf kennameedha jechuudha. Kanaaf beekumsa addaa namatti guuta jechuudha. Waan dhokataa, waan namni bira ga'uu hin dandeenye nama beeksisa jechuudha. Dhoksaa bira namni bira ga'ee dhoksaa namni bira ga'uu hin dandeenye bira akka namni ga'ee beeku godha jechuudha. Kennaan inni kun galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Tarii namni kennaa beekumaa kana qabu. Kennaan beekumaa kun maal godhaa? Namoota dhukkubsatan, dhukkuba maalii akka dhukkubsatan, gosa dhukkubichaa, qaamni eessaa akka dhukkubaa jiru beekuma keessa isaanii kaa'a jechuudha. Hin ibsaaf jechuudha Hafuurri Qulqulluun. Akka isaan beekan iddoo akkasiitti dhukkubaa jira. Iddoo akkasiitti dhukkubaa jira. Nama iddoo akkasii jirtu jedhee beekuma akka dubbatan godha jechuudha Hafuurri Qulqulluun. Nama cubbuutti kufe waldaa keessaa namni akkasii iddoo akkasiitti iddoo dhokotaatti cubbuu hojjettee namni nan argu jettee akkas gootee kana gootee inni kun kennaa beekumaati. Waan dhoksaa isa dhoksaa mul'isa jechuudha.
dhoksaa kan mul'isuudha jechuudha. Beekumni kun kanaaf waan rakkoo garaagaraa keessa illee namoota jiran akka isaan beekan hin godha jechuudha. Rakkoo akkasii keessa jirta, rakkoo akkasii keessa galtee jirta jedhanii yeroo namooti dubbatan kennaa beekumaa jechuudha inni kun. Kennaa Hafuura Qulqulluu biraa beekumsi namaaf kennamudha jechuudha. Isa kana eessaa argannaa macaafa qulqulluu hojii ergamootaa 5:1-11tti hojii ergamootaa 5:1-11tti Phexros iddoo kanatti yeroo sana ergamooti waliin ta'anii waan qaban walitti fidu turan baasteetta nu dubbisish. 5:1 dubbisa maqaa gooftaatiin namichi Anaaniyaas jedhamu tokko ture inni haadha manaasaa safaraa wajjin walii galee lafa qaban tokko gurgurate horicharraa garuu dhokkufate gar tokko fidee ergamootatti kenne kaanis immoo maree haadha manaasaatti waan godhee fi isheen gaarii gootee beekti turte. Phexros yommus Anaaniyaas akka ati Hafuura Qulqulluu sobduu fi horii araddaa keetti gurguratte keessaa si akka dhokfaktuu fi maaliif seexanni yaada garaa kee keessa guutee qabeenyi kee kun otuu ati gurgurinis kan kee ture erga gurgurtees horichi harka kee keessa jira mitiire akkamitti garaa kee keessatti kana maltere ati namoota sobde miti Waaqayyoon sobde malee jedheen. Anaaniyaas dubbii kana yommuu dhaga'e lafa dha'ee du'e warri kana dhaga'anis hundinuus guddaa sodaatan. Dargaggoonni dhufanii reeffa isaa kafananii geessanii awwaalanis. Akka sa'aatii 3 kan ga'u turtee haati manaasaa waan abbaan manaa ishee ta'e otuu hin beekin dhufte. Phexros immoo araddaan keessanii dhuguma hamma kanatti gurgurtan araddaa keessan dhuguma hamma kanatti gurgurtanii anatti himi jedhe. Isheenis eeyyee nuyi ammasumatti gurgurree jetteen. Phexros garuu hafuura gooftaa qoruudhaa fi kan isin walii galtan kun maali? Warri abbaa manaa kee awwaalan kunoo amma balbala dura jiru. Sis immoo gadi si baasu ittiin jedhe. Isheen immoo yommusuma miilla isaa jalatti lafa dhooftee duute. Dargaggoonni sun ol galanii akka duute yommuu argan gadi baasanii abbaa manaa ishee bukkeetti ishee awwaalan. Waldaan amantoota guutummaatti warri kan dhagaan hundinuu guddaa sodaatan. Guddaa sodaatan Waaqayyo si eebbis. Seenaa bal'aa dhagaa laala Anaaniyaasii fi Safiiraadha. Iddoo kanatti haadha manaaf abbaa manaadha. Maaltu ture ergamooti hundumtuu waan qaban gurguranii walitti fidanii nyaatiin isaaniis iddoo tokko ture walii wajjin jiraatu turan walii wajjin nyaatu turani waan qaban walitti fidanii. Isaan kun abbaa manaaf haadha manaa Anaaniyaasiif Safiiraan kun dhaqanii waan qaban gurguraniitu garuu waa tokko irratti walii galan. Isa gurguranirraa manatti hambifatanii dhufuudhaaf walii galan. Garuu walii galteen jiru waan qaban hundumaa walitti fiduu ture. Isa kana gaafa isaan abbaan manaa Anaaniyaas Phexros bira dhufu dhugumaan kana duwwaatti gurgurte ilaalaa gaa akkamitti bare. Phexros biran turre. Isaan lamaan manatti mari'atanii dhufan. Phexros garuu dhuguma isa kana duwwaatti gurgurtanii jennaan eeyyee jedhe. Hafuura Qulqulluu gowwoomsuudhaaf maaliif kanatti walii galtan jedheen yeruma sana lafa dha'ee du'e. Haati manaas dudduubaan dhuftee kan nama dhibu isuma kana deebistee itti himte. Phexros akkamitti beeke kennaa beekumsaan. Kanuma duwwaatti gurgurtanii maalitti beeka eeyyeedhanii kanumatti gurgurre yeroodhanii fuuchuu hin danda'a ture. Garuu Hafuurri Qulqulluun keessa isaa kennaa beekumsaatu jira gatii ta'e akka inni beeku akka isaan sobanii irraa haatanii manatti hambisatan gatii beekuu fi Hafuurri Qulqulluun gatii ibsee fi Phexros maaliif walii galtanii lamaan isaanii birrii hambisatanis hin nyaanne du'atu irra ga'e Waaqayyo nu haa oolchu. Waaqayyo nu haa oolchu. Du'anii lamaan isaanii hin awwaalaman. Inni akka du'een beektu turte isheen dhuftee dudduubaan ammas sobatti dabalte. Hafuurri Qulqulluun Phexrosiif isa kana ibse jechuudha. Kan nama dhibu har'as Waaqayyo kennaa kana waldaa kiristaanaatiif kenneera. Jira waldaan kun. Jira eeyyee
tarii nuti of keessatti hin beeku ta'a. Tarii situ of keessatti hin beeku ta'a malee kennaa kana qabda ta'a. Al tokko qoymee wayin sitti maa gaafa namni isiniin jedhu etuu namni sun wanticha isinitti himin dursitanii wanticha akkasin beektanii isin godha. Hafuurri qulqulluun kennaan beekumsaa kun. Kan nama dhibu dhuga baatee tokko ni dhaga'e. Dhuga baatee tokko ni dhaga'e. Seenaa dhugaadha. Haadha manaan abbaa manaa irratti xuraa'ummaa hojjetti turte, ejjitti turte. Nama biraa wajjiniini. Isa booddee namni sun lamaan isaanii iyyuu kiristaanota turan. Isa booddee hafuurri qulqulluun abbaa manaa seetii fi kutaa iseen keessa jirtu, iddoo iseen jirtu hundumaa kennee fi dhaqee harkaaf harkatti qabe. Namni sun kennaa beekumsaatiin hafuurri qulqulluun keessa isaatti informationii namarraa argatee miti hafuurri qulqulluun geggeessee geesse. Harkaaf harkatti qabe. Akka maraatu taateedhani. Itoo fiiddee harkaa ba'uu fiidu akkuma maraatu taateedhan. Seenaa dhugaadha. Seenaa dhugaadha. Wal biratti nafne walii kana. Yeroo kanas akkuma kana waan isin dhibu obboleettiin tokko gaa'elasee keessatti rakkinni mudateeni naa bilbilte. Akkamitti barte rakkina keessa akkas jirtu maal ennaan hin barbaadu bakka kana booddee nan dhiisate. Maaliif ennaan abbaa manaa koo harkaaf harkattiin dhaqee qabeette. Maal akkamittiin jedheen hafuura qulqulluutu lafa dhaqanii argan iyyuu mitette. Idduchi lafa namni dhaqee argu iyyuu mitette. Takkas dhaqeen beekotte. Hafuurri qulqulluun na geesse iddoonni jirutte gaafan dhaqu warra bunnaa beeticha an takkas hin beekun ture. Namnis informationii naan laannetti. Hafuura qulqulluun na geggeessette dhaqee dhuman qabette bakka. Hinna ette gaafan dhaqotte. Argitanii gaa hafuurri qulqulluun nu geggeessa. Hafuurri ogumaa kuni akka nuyi waan tokko beennu dhoksaa akka nuyi beennu nu godha jechuudha. Dhuunfaatti illee nu fayyada jechuudha. Mana keenyaaf nu fayyada jechuudha. Waldaa kiristaanaatiif nu fayyada jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akkuma silasniin jedhe gaanii keessuma warri kennaa fayyisuu qaban kennaa kanatti hin gargaaramu yeroo baay'ee iddoo akkasii lafa akkasii si dhukkubee akkas kana inni kun kennaa beekumaati. Iddoo dhukkubichaa namni sitti himne lafa dhukkubus namni itti himne garuu hafuura qulqulluutu kennaa beekumaa kana keessa kaa'ee beekuma kanaan akka beekan godhee jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf har'uma kanallee maqaa gooftaa Yesuusiin hafuurri ogumaa, hafuurri beekumaa nutti guutamu. Nu barbaachisa obboloota koo. Nu barbaachisa. Waldaa kiristaanaaf hin barbaachisa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana kennaa ogumaa hafuura qulqulluu biraa kan ta'e maqaa Yesuus Kiristoosiin waaqayyo nutti guutu. Ameen. Hallelujah. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Tajaajila keenyaaf nu barbaachisa. Yaada namaallee yaada namaa qoree akka beeku. Namooti baay'een kennaa akkasii warra qaban hin sodaatu. Baay'ee sodaatu. Maaliif waaqa ta'an jechuun moo miti laa? Waaqa ta'an jechuun moo miti? Shoonan dubbadha asirratti. Beekuma sana kennameef malee guutummaadha guutuutti immoo beekuma guutuu akkasa kan waaqayyoo qabaatan jechuu miti. Akkas miti. Dhoksaa jiru namatti mul'isaa akka beennu nu godha jechuudha. Al tokko immoo darbaa deemu kennauma kanaan nama sodaachisuu barbaadu namooti tokko. Waa si abaareen si balleessaa akkasiin si godha. Bakka akkamii waanuma mistira mana isaanii keessaa hundumaa beekanii keessuma namaa hundumaa beekaniis warri ta'uu barbaadan immoo jiru. Darbaa warri deeman ijoo darbaa akka deemnuufis miti. Kennaan kun kan inni nuu kenname waan nutti kenname akka ittiin hojjennuuf malee darbaa akka deemnuuf miti. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa kabajamu.
Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u gaan sa'aatiin kos deemaa jira. Sa'aatiidhaan dhaabuudhaaf nan dirqama. Sa'aatii dabarsuun narra hin jiraatu. Walumaa galatti gaanni obboloota koo inni kun warri amma ilaalaa jiru kun power gifts warra jedhamanidha. Kennaa humnaa warra jedhamanidha. Warri salgan nu ilaalaa jirru kun. Leadership gifts kan jedhamu jira, service gifts kan jedhamu jira. Inni nuyi amma ilaalaa jirru warri kennaa sagalii kun kennaa Hafuura Qulqulluu salgan ilaalaa jirra. Salgan keessaa lama laalle jechuudha. Lama laalle jechuudha. Inni kun maanni warra humnaan mul'atanidha jechuudha. Kennaa humnaan mul'atanidha jechuudha. Lafa waan tokko rakkoon jirutti kan mul'atanidha jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf har'as anaaf isiniif nu barbaachisaa. Sa'aatiin keenyas sa'aatii fudhadhu gatiin ta'ee fi irra darbuun narra jiraatu daqiiqaan koo daqiiqaa 4 qaba. Isatti immoo nan kadhadha jechuudha. Kennaa kana waldaa kiristaanaatiif cimina qaamichaatiif kan Waaqayyo kennee dhuunfaadhaaf miti, nama dhuunfaadhaaf miti, ittiin beekamuudhaaf miti, ittiin galii argachuudhaafis miti, ittiin of waamsisuudhaafis miti, qaamicha akka ittiin tajaajilamuu fi burqaansaas tokkuma, maddisaas tokkuma, tokkumarraa dhunnee tokkumarraa fudhannee gatii ta'eef wal dhiibuun, wal jibbuun, walirraa dhaga'uu dadhabuun guyyaarraa kanaa ka'ee maqaa Gooftaa Yesuusiin nurraa haa fagaatu. Waaqayyo hafuura ogumaatiif hafuura beekumaatiin nu haa guutu. Waaqayyo isa dhageenye nuuf haa eebbisu. Amen.